Maqaan kiyya Salaam Tasfaayin jedhama. Eessarra? Magaalaa Gindirirra. Magaalaa Gindirirra jedhama. Magaalaa Gindirirra. Wal dorgommii guftaa hidhuu isin lamaan jidduutti gaggeessina. Waltajjii kana isinumaaf dhiifna gaa. Ayye akka aadaa Oromootti guftaa jedhama. Kunini sandaaboo jedhama yookaan mara asitti hidhatan. Kun kallacha jedhama. Kunin jaanoo jedhama. Kunini qoloo jedhama. Kun ammoo dibaaboo jedhama jechuudha. Kanaaf yookaan goggoraddaa jedhama. Kanaaf uffanni kun aadaa Baaleetti guutuudha. Amma immoo hidhannoo guftaa dorgommii akkaataa itti hidhan. Tokko, lama, sadi. Hamilee kennaa fi ka daawwattoonni. Egaa garee kamtu injifata fakkaata? Gareen hunduu ariitiidhaan hojii isaa raawwachaa kan jiru. Bareedinnis as keessatti gahee guddaa qaba. Bareechanii hidhachuun, bareechanii waan aadaan sun irraa eegamtu raawwachuun badhaasa kana keessatti gahee guddaa qaba. Injifachuu yookaan ariitiidhaan xumuruu qofa miti. Kanaafuu dorgomtoonni keenya ariitiis eeggachaa, bareedinnas miidhaginnas eeggachaa. Daawwattoonni isin immoo hamilee kennaafi. Isin eenyutu sirnaan hidhatee, eenyutu saffisaan hidhatee ka jedhu. Guftaan aadaa Baalee yeroo hidhatamu mudhii kana qabaachuu qaba. Tokko kana mudhiin gurmuu qabaachuu qaba. Sabbanni ammoo gubbaa kanaan xireen deebi'uu qaba waan ta'eef isaantu sirrii hidhatee isaaniin. Tole bareeda. Dorgommiin kun tokko injifatuuf tokko injifatamuuf osoo hin taane tokko barsiisaa kun immoo akka irraa baratuuf amma yoo warri wal dorgoman waan hedduu irraa barataa jira. Badhaasa qabaa qiddisti dorgommiin kuni egaa hanga danda'an nutti argisiisanii jiru. Dorgommii isaanii bifa bareedaa ta'een bifa hawaasa keenyas bashannansiisee raawwatanii jiru. Badhaasa dhufuudhaan kan asitti nuu kennan kantiibaa magaalaa Gindiir obbo Usmaan Makar gara waltajjiitti nu affeertu hamileedhaan. Galatoomaa namni injifate beekamee jira waan ta'eef badhaasa ishee ifatti fudhatti bagga madda siin jenna. Isin immoo hamilee kennaafi. Kennaan isheetillee aadaadhuma Baalee keessa jiru qabee guutuudhaan aannan guutuu dhugii lalisii kanaa oofsiin jedhaa jiranii qabee keessaa qarallee namni tokko addatti hin dhugu waliin dhuganii waliin dhugdanii aadaa wal barsiistanii dhaloota akka barsiistan ergaa keenya isiniif dabarsinaa. Galatoomaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u.